Nan beeka garuu hin dandeessu. Ragaa quubsaan harka koorra jiru ana bira qofa miti kan jiru. Isarra hoo karaa ittiin waliin hojjechuu dandeenyu otoo barbaaddee sii foyya. Homaa kurkurii keessatti maal akka ati hojjechaa jirtu ragaa quubsaan harka koorra jira. Kanarraa akka abbaa fi akka ilmaatti otoo waliin jiraannee wayyu. Abbaa fi ilma diraamaa ishee jettu haadhisu. Isa qorxomsitee nyaatteetta. Waliin haa hojjennu isa jette itti yaadeen deebinee wal agarra. Kanaaf egaa xiqqoo to'annaa barbaada. Akka jiranitti namoota baadiyyaadha dhaabbaticha kan hoogganaa jiran. Dhaabbaticharra kan hojjetan bar namoota naannoo sanaati. Kan arbiidha ullee isaanuma. Ani fi ati bar achi keessatti bar homaan hojjennu. Isa dhiisi. Yeroo dhiyootti maashinii tokkoon daandii qabata. Ammas garuu xiyyeeffannootti kennite akka hordoftuun barbaada. Shakkii tokko malee you don't fail me. Akkas miti? Kufaatii waan jedhame tokko illee hin beeku. Yeroo sana sin gargaaratuun jedhu yaada koo kuffistee daandii mataa kee irra deemte eessa akka geesse beekta. Silaa yoona kana kabajamuu kantiibaa siin jechaa jirra turre. Maalumaafuu kufaatiin jaalladhu.